kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu gaddaa qabnaa kan biyya Hindii yookiin Hindiyaarraa nu dhaqqabe. Artistiin jaalatamaan kabajamaan fi sabboonaan artist Zarihuun Wadaajoo boqochuusaa haati warraasaa achi nutti himteeti jirti. Bilbilaan addee olaantuu gammachuuti kan bilbilaan nutti hime. Artist Zarihuun Wadaajoo umurii isaa guutuu ofii isaatii otoo hin taane uummata isaa, saba isaa, uummata Oromoof jiraate jetti haati warraasaa. Miidhaa bara wayyaanee isarra gahaa ture hedduu akka gidiraadhaan isa ga'es immoo haati warraasaa nutti himteeti jirti. Erga Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda nagaa hin arganne kan jettu haati warraasaa awwaalchi koosii awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa maddii akkanaa ta'u jedhee gaafatee ture jetti. Artist Zarihuun Wadaajoo tokkummaa uummata Oromoof umurii isaa guutuu qabsaa'aa ture akka ture beekamaadha. Kanaafis osoo hin boqotin dura uummanni Oromoo tokkummaa isaa akka eeggatu, tokkummaadhaan mirga isaatii akka falmatu waamicha godhoosaa yookiin adaraa jechuu isaatii haati warraasaa kan nutti himte. Egaa yeroo gabaabaa dura haadha warraasaa gara biyya Hindii yookiin Hindiyaatti bilbilee dubbiseen ture wajjiniin haa dhaggeeffannu. Qaaliidha inni saba isaatiif jiraatee mataa wanni isinitti hedduu dhukkubee Zarihuun hedduu dhukkubee osoo biyya Hindiyaa turan dhufin duras hedduu dhukkubee erga gaafa Hacaaluun du'eetii lafarraa hin kaane nama dhukkubsataa baay'ee dhukkubsataa ifiin citaa bakka ani aaraa mannaa godha jireenya kunnaa baay'ee dhukkubaa ture. Amma gaa kadeen isaatis feeltee miilli isaa lamaanuu ni cabee inni wayyaanee rukutte sunis ni cabee achirraa asitti riifarii nu barreessanii as dhufnee erga as dhufne booda immoo miila isaa kaleedhas kennuudhaaf dhufnee kalee lamaanuu feeltee jira. Kalee mucaan isaa xiqqoon jirti ganna 23 isiin kaleen hin kanne jettee dhuftee erga as dhufne booda immoo dura miilli hojjetamu malee ta'u miilli isaa sarjarii ta'ee miilli fayyee malee kalee dhaabbachuun ta'uu dandeema malee jaanii dura sarjarii miila isaa godhanii miila isaa tokko yeroo godhan booda nagummaan bee ammas immoo lammata irratti miila lamaanuu ni cabee lamaanuu erga sarjarii tolchan booda inuma dadhabee gaduma deemaanii dhukkubaa bakka hedduu dhukkubee achirraa gara torban lama akkas wajjin haasa'ee wajjin bira teenyaa bira gara gaggalchinaa saboota bakka ifollaalee pootaashiimiin isaa gabbu'aa dhiin isaa gabbu'aa infekshiniin akka maleetti cime isa booddee ICU galee ICU keessatti dhaqnee ilaallaa sa'aatii lamaaf guyyaa nu fannanii ilaallaa osuma jiru baammaan galgala eedaa boqote. Maal gaanii gallagaa gara biyyaa gallaa biyyootti saba isaa keessa saba isaa jaalatu sabni isaatti sinafnee waan tokkollee namni hundinuu waldhaanuudhaaf duubatti hin jenne waldhaansisnee nutis maatiinis wajjin laffaanee uummanni Oromootis waan qabuun waldhaansisee saba jaalatu san keessatti deebi'ee immoo ani Oromiyaa keessatti yoo dandeessanii Hacaaluu bira awwaalaa yoo dadhabdan immoo Oromiyaa keessa bakka sabni kan kootti dhaabbatee awwaalutti awwaalaa jedhan. Sanarraan immoo waa'ee tokkummaa uummanni Oromoo tokkummaa yoo qabaachuu baate ammas waan tokko inni arginu jiru. Ani kana aarsuu waan saba kanaati takka mataa isaatiif hin yaadu lubbuu isaatiif yaadanii takka hin beeku. Mataa isaatiif nam tokko mataa isaatiif malee waan tokko hin yaadu. Amma saba isaatiif qaaliidha inni saba isaatiif jiraatee mataa isaatiif hin jiraanne ijoollee isaatiif hin jiraanne. Saba isaa ka jaalatu sanarraa sokkee sabni isaa gaa bahee hundinuu bahee akka awwaallatanii sabni isaa akka awwaallatanii anumatti nu dhaamtadha jennee ko. Hayyee jajjabaadhu amma ofiifuu reefuu lubbuun reefuu kana kan waan kana dhageessanii egaa jajjabaadhu jabeessitee tarii uummataanii maalirraa eegduu uummata kana biyya alaa jirtu biyya ambaa jirtu uummata Oromoo biyya keessa biyya alaa jirurraa maal eegduu dhaamsa yoo qabaatte tootti dabalte jedheen.
nuti anaa fi mucaa isaa ganna 23 nu harkatti boqotee baay'ee ulfaata biyya namaa keessatti. Baay'ee aarsaa guddaas kafallee ji'a lamaan kana keessatti aarsaa guddaa nu kafalchiise ganuu fayyadannee wajjin aarsaa kafallee ummanni Oromolleen kan qofa qabus kan qofa qabnellee wajjin aarsaa kafalaa ture numan iyyadha amma immoo hangaafi kana gaa ummanni Oromoo gartee biyya alaa jiranis addunyaarra jiran hundinuu ummanni Oromoo gadda isaa ibsatee goota isaanii kan akka gartee nagaan awwaallatanuman nagaan gaggeessanii awwaallatanii uummata kan qotiif dabarsan ajanii kan qomu miira keessa jira waan haasa'ullee beeku ajanii kun biyya namaa keessa jira. Biyya namaa keessatti ni ulfaata sila zari'uun irraan tana godhin malleef ture maal kun ni fayyadannee wajjin aarsaa kaffallee biyya namaa keessatti ammas umaatii miti ammas aarsaa kana nama baana keessaa amma akkuma biyyatti galu uummanni gamaa gamana akka nutti wacu uummata kan qotitti dhaammadha. Hayyee sabboona jaalatama qabsaa mirga namaa keessattuu qabsaa Oromoo guddaa fi warra hangafoota artistoota keessaa tokko kan ta'e mee artistoota Oromoo wajjin yeroo baay'ee keessattuu warra yeroo duraa qabsootti umurii isaanii dabarsanii gara boodaatti immoo gargaarsa barbaadan wajjin kan yeroo baay'ee dabarsite masarata dhaaba Finfinneedha. Online na wajjin jirti masiyarraa waan cimaadha uummata Oromootiifis walumaa galatti kana nama akka keetii nama immoo artistootatti siqee wajjin hojjetaa jiru lammata immoo artist Zarihuun Wadaajoo wajjin baay'ee walitti siqtee waan adda addaa hojjetaa akka turteedha. Mee caalatti maatittis ni attasattis ni atta maal dhageesse maal nutti himta yeroo ammaa kana tarii warra isaas dubbiftedha. Galatum dajane ani akka Oromootti san beekaa akka Oromoo tokkootti isa beekaa akka nama miidiyaa irratti hojjetuttis immoo Oromoof isaan wal qunnamsiisee gaafa rakkoo isaanii gaafa maqqoo isaaniis biraan gahaan ture. Kanaaf egaa Zarihuun Wadaajoo goobanaa nama harka kennatan turre baay'ee dadhabees baay'ee dhukkubsatees nagaan jiran fayyaadha. Nan dhukkubne xiqquma fayyeen dhufa jedhee deemee gaafa gaggeessinu jechaadha. Gaafa gaggeessinu waan inni dubbate keessaa gara fuula Facebookii kootiinis gadhiisee ni jira. Nagaatti kaa Finfinnee jedha. Finfinnee kanaaf baay'ee mormaa falmaa dubbataa ture. Zarihuun qabsaa'aadha. Zarihuun faayidaaf duran kennu of kennee jireenya isaa guutuu qabsoo kana keessatti dabarsee. Qabsoon kun egaa hadhooftuudha. Qaamni isaa miidhamni isaa sun immoo bara dulluma isaa keessa mul'ate. Dhukkubsatee raafuu hin dandeenye jechaadha. Egaa Oromoon gara walitti hin jabaatu. Oromoon qabsaa isaa beekaa nama dhugaa beekaa eenyu maal akka ta'e adda baasee beekaa waan ta'eef gaafa rakkoo isaas birmatee fi akka yaalamuuf biyya alaattis akka yaalamuuf maallaqa gumaachee jira. Birrii tokko qabu birrii 500 qabu miliyoona 2 hanga 5 kennee fi Oromoon haala kanaan akka yaalamuuf biyya alaatti ergee. Ammoo waan Rabbi jedhee guyyaa Rabbi jedhe immoo waan darbu hin jiru. Guyyaa waaqni si barreesse biraan darbitu garuu haga jiraattu uummata keetiif hojjettaa ogummaa Rabbi si kenneen waaqni si eebbiseen saba keef sagalee taatee saba keef waan dandeessu bira dhaabbattee haala kanaan boqachuun du'uun jedhamu akkas ta'e jechaadha Zarihuun. Gaarii dhagaa namoonni hedduu gara sooshaal miidiyaatiin du'a mo'achuun hin danda'amu du'atu gadi si qabee leenca Oromoo jedhanii yeroo faarsantu dhaga'ama tarii gama haadha warraa
saatiin baay'ee akka maatiitti waa walitti siqtuuf kan amma nutti himte keessaanatti kan himte biyya alaa jirraa egaa amma inni boqotee biyya alaa jirraa wanti isaa salphaa miti waan jechaa turte tarii gama keetiin dhimma kana ilaalchee see wanti sitti himte wanti sitti dhaammatte jira. Jalqaba yeroo jalqaba akka deemaniin qarshii miliyoona 2 qofa fudhatanii deemanii qarshii miliyoonni 2 sun immoo isaan hin geenye ture yaalchisuu baay'ee cinqii ture achitti maallaqi irratti hafe ture achi booda waan kana natti himanii gadi ba'een anis gara sooshaal miidiyaatiin uummatatti iyyee maaloo nu dhaqqaba maaloo haala gaarii keessa hin jiran hanga waan nyaatan dhabaniiran dhugaa dubbachuuf taanaan Zarihuun yaalchisuuf haati warraasaa olaantuu gammachuu jaala qabsoo isaatii haadha warraasaa hiriyaa isaatii haadha manaa isaatii obboleettiidhas waa maradha isaaf jechaadha. Wanti dubartii cimtuudha. Jiraates bara dargaggummaa waliin jiraatan keessattis yeroo inni hidhamu yeroo inni dararamus walumaan dararamaa turte har'a qabu boru qabuun akka daa'imaatti dhoksaa turte waan baay'ee waliin dabarsaniiranii soo aga dhumaatti waliin turte jechaadha. Soo rakkataa turan jechaadha. Maallaqa dhabanii rakkataa turanii rakkoo maallaqaa kana ammoo gadi ba'een akkuma baratame gadi ba'een maal Oromoo jedhee kadhadhee achi booda abbaan qabeenyaa tokkos maqaa isaa ibsuun barbaanne maallaqa wayii gumaachee fi maallaqni waan argameef akkaawuntiitti galchee fi haa galatoomu akkuma dhoksaatti kenne dhoksaatti waaqni isa gargaaru nama sana nama jabaadha. Bara tokko seenaan kun hin barraaha anis barreessuu hin danda'a. So akkasitti dhaqqabeeni kana malees immoo mootummaan naannoo Oromiyaas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee akka bilbilaniif natti himtee turte obbo Shimallis bilbilee fi Zarihuun keenya maal ta'e akkasitti agas rakkachuu keessan hin beekne yaada jedhu kaasee fi karaa imbaasiitiin akka isaan dubbisanii fi ammas immoo karaadhuma imbaasii sanaan gara biyyaatti akka galuuf yaalarra jiru natti fakkaata. Kanaaf kafaltiirra jirullee hin kafalla yaada jedhu kaasaniif natti fakkaata. Aga ammaatti waan mirkanaa'e waan hin jirreef kanas hin jechuu danda'u garuu bilbilanii fi akka Shimallis dhuunfaatti bilbilee fi akka olaantuu dubbisee natti himtee turte. Kanaaf anis galatan qaba. Kanaaf egaa kanadha kanan beeku yeroo duraa baay'ee rakkatanii ammas hangam akka tasgabbaa'an hin beeku. Maallaqi asii galus qarshiin asii galus achitti doolaaraan argachuu rakkoodha. Doolaaraan baasu waan ta'eef jechaadha. Ta'u dhumarratti akka nama Oromoo tokkotti uummata keenya biyya alaatii fi biyya keessaa maal otoo godhee gaariidha jetteeti asumaan waan dhaamtoo qabaatte nama sarata. Egaa uummanni yeroo yennu biyya keessaa biyya alaa kan jedhu hin jiru hunduu qixa hirmaataa yoon siin jedhu Oromoon guutuun dhugumaa nama rakkatee hin birmata jechuu koo miti. Garuu yeroo hunda waamicha nu goonuuf kan birmatu namoota muraasa. Namoonni muraasni kun immoo deddeebiitiin yoo har'as Zarihuuniif godhe kaleessa nuuf godhu itti fufees gara fuulduraas akkasuma godhu jechaadha. So otoo hanga kanan dadhabin otoo hanga kana waliin dadhabsiisin jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Waan namni sabaaf jiraate sabatu jiraachisa. So haala kanaan otoo wal quba qabaanne otoo wal gargaarre gaafa duune qofa walii boo yookiin profaayilii wal kaahachuu miidiyaa irratti wal afarsuu qofa otoo hin taane jireenyatti wal iyyaafachuu jireenyatti wal faarsuu jireenyatti immoo wal bira dhaabbachuun haa baratamu. Ammoo kaayyoof jiraachuun waan itti amanan irratti cichanii hanga lubbuun darbutti jiraachuullee irraa baranna nama kanarra. Kaayyoo kee galmaan otoo hin gahin yaada kee ummataaf jiraachuun Zarihuun irraa baranna. Ummatni immoo nama jiraachisus akkasuma Zarihuun irraa baranna jechaadha. Mana bitee fi jira Oromooni. Ani walitti hin qabee fi ana qofas miti namoonni ana wajjin hojjetan namoota baay'eedhaan akka tiiqaa jiranii an akka obsaanillee akka yaallamuuf biyya alaa deemee obsaa abdiisaas baay'een wajjin tattaaffii godhee namoota baay'eedha kana keessatti artistoonni jiranii namoonni dhuunfaa abbootiin qabeenyaa kennanii maqaan isaanii akka hin dhahamne dubbatantu jira. Gara miliyoona 7 walitti qabnee mana binnee fi miliyoona 7 tuqaa wayii walitti qabnee miliyoona 3 wayii abbootii qabeenyaa maqaa isaanii dhaachuun barbaannitu dhoksaatti nu kenna jechaadha. Maaliif akka
akka dhahamu sodaatanii toon taane ummata keenya dhokannis gargaaruu dandeenya callisnee iyyinuu malee hin ta'u yaada jedhu waan qabaniif malee waan biraafis miti. Kanaaf walumaa galatti tokkummaan Oromoo biyya keessaas biyya alaas cimee dhaloota hedduu irratti dhabnee jirra. Namoota qaqqaalii baay'ee aarsaatti kafalleeti jirra. Kun biyya baay'ee faffaca'eeti jira. Egalee kanaaf bara baraan boonyee bara baraan waa'uma rakkoo toon taane furmaata sargannee gara tokkotti akka dhufnuu fi waamicha koon dabata. Gama mootummaatiinis taanaan gaafa du'e qofa awwaaluuf yookiin sirna sana bareechuuf otoo hin taane jireenya keessatti artistiin yookiin artistii qofa miti namoonni dhuunfaa biyya kanaaf gahee guddaa tattaphatan baay'eetu jira. Sunniin eessa jiran jedhanii iyyaafachuu gaafa rakkatan bira dhaabbachuu hanga akkanatti dadhaban otoo hin taane gaafa nuti iyyinu nuti ani sababa malee iyyu gara feesbuukii kiyyaattis ajandaan ta'an hin fidu. Gaafa sana otoo gurra nu kennanii jireenyatti otoo wal gargaarree gara tokkummaatti otoo dhufne furmaata siyaasaa bara meeqa aarsaa meeqatti kafalle kana otoo gara tokkotti deebisnee biyya keessaas biyya alaas wal jibbuuf wal balaaleffachuu walirraa babbaqachuu akka diinaatti wal laaloo otoo hin taane otoo walitti dhufnee otoo rakkoo keenyaaf furmaata keenya yaada jedhu dabarsuun barbaada. Artiist Zariin Wadaajoo Goobanaa akkasumas qaqqaaliiwwan qabsaa'ota ilmaan Oromoo gama hundaa wareegamaniif jannata hawwa.